Marrakesatti warra khayrii dura mataa rabbi sin haa godhu. Amiin. Ilmaan teessanillee mataa rabbi haa godhu. Dasiini ajaa masjida Bilaal keessa jirtu jira. Muyyaanii akka tasaa sa'a walirra taate walgahii kana walgahii bareedduu rabbi sin haa godhu jedhee du'aa'ii jecha tokko lama du'aa'ii sinii godhanii deemuu fi inshaallah haga sirraa dhageeffanne. Ustaz Khalifa illee deemuu qabu. Ustaz Khalifa nese deemuu qabu. Atis dhaamsa keessa nu fayyada. Nu gadiin deebiisi harkaa fuune inshaallah. Tafaddal. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. درس شيخ حجاتومي إذا ربز يغضبه أكسمتي لغتي سنعرتي قجان قني قجا خيسما لما تنفه رمضان اللي قلت تربان متوقفية في رب فده أكسماس دكتور عفيف بيجرا خاء ندف مرة رمضان في ربي قلت ورا تراه دوكا نددي بربي سهولو آمين. توني قلت جالنا مربي قلت إساف خني قرآن ربي صفاي ربي قلت جالنا سنف نملي نسا جالته أكنت سددي بدو ربي إساح جالته آمين. Sila sagantaa tana irra hirmaadhee irratti isin hojjetuutu na gammachiisa ammoo haa ta'u sagantaan gaaslaa'oo rabbii of jirra jurtinuu iti sagantaa baatii dura qabamtee ture waa'ee gartee ichitti quraana jiru nama kanaaf gartee qopheessine sagantaa akkasii walirra dhufte katasaa khayma hundaafu ammoo wal bira argamuun waan san hundarra caatti baatiin tun baatii namni gartee qalbii qulqulluudhaan qalbii khayriitiin ol naqu baatii namni gartee dura namni keenya heexoodhaanii baatii kana baatii maal jedhamu sabaa jedhan akka afaan oromootti baatii heexoo jedheen maaliif baatii heexoo tana waa dhugeeti garaa if qulqulleessee qophaa'ee soomana kana eeggata gartee akka waan haaree agartee dhiigni huris sarkuleeshinii dhiigaa huris gartee wal dhageen nashaataan ibaadaaf dhaabbatu amma gaa baatiin heexoo obboleessa kan itti dhiifama godhu wanni immoo nuti irratti gartee xiyyeeffachuu qabnu heexoo qalbii obaasuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu rabbi gartee qalbii teenya rabbi nu haa tolchu. Qalbii teenya rabbi nu haa tolchu. Rabbi gartee isinillee gartee warra toofitti laffaatanii mucaa kana ogummaa nutti as deebitanii rabbi gartee laffaatii keessan takhee rabbi isin haa godhu. Niyaa gartee waan isin niyattanii ol rabbi isin haa godhu. Khayrii isin niyattan gartee bekkaan isin haa godhu. Hamtuu rabbi isin irraa haa qabu. Ijoollee amma gartee har'a quraana du'aayii booleeftanillee bakka rabbi nu haa gahu. Ijoollee akkanaa rabbi gartee hedduu nu keessa haa baasu. Isuma kana cufaa warras taa'ee nu caqasu kana cufa rabbi gartee baatii tana nagaa rabbi nu haa gahu. Baatii nama daataan nu haa gahu. Warra raaqee ballee rabbi nu haa godhu. جال لسان هاخن جال الأولين هاخن جال ربنا حاجالته نور اللي حاجالته ربي قرتي من قدر الدنيا عمري وعليرس تكانوا عقدس قدروا خيس عطرسيس ربي قرتي خبجا ولا خبجا رحمة رمضان أنقب أكثر من هذا ورا عمري إنجيل ليلة القدر أكثر من هذا ورا خنامي دي تلة اللي ورا خنامي دي إن شاء الله بازم قرتي بنا بازم وبعدين ويا برا أكثر كجلو سناسونا أكثر أنا رابط دفتر أبدي كوا إن شاء الله قرأتوما بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أستاذ بسيط إبسا مروا مقع إن شاء الله أمري بركة ربي عليهم وعافيهم ربيني ما نسان بيا ما سريتنا براتو فعلى جيراني عالم وربي هذه بسو دكتور وربي هذه بسو نمني هواس هذا لغو تأسى ربي دلغا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه جده هواس قرقارو ربي نما قرقارا طابا قريني قرقاس ربي هجم جينا قرقارني alagaate sakkeessa qarqaarsa rabbi keessa isin haabahu gadiin itanya rabbiin isin maddii haa dhaabatu jazakumullahu khairan walil husnaa inshallah yoo rabbi walirra deddeebinaa ustaaz Khaliifaa keenyallee maseeja harkaa kute
Wanggaraa kee jiru isa dhiisuun qabnu baafatu qabna. Egaa seenaan dhufaa dhaamsaalee walwallee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي كنت يروي جولين شباب جبت سن جولين إذا كنت جولين أفان إنجليزي دكتور سنتكو وين أفان إنجليزي دكتور نجيتين أسوأه أماس يام برابر لودا إن شاء الله هيجري ولد ديبنا إن شاء الله تكو سلا أفان ما إنجليزي تنتكو ما نفهم بعدين هيجري إن شاء الله. Ambaran di rupanya bebas. Kalau itu banyak, jadi jualnya paling aman lagi itu aspek kashan, nak jadi kita konti. Kurang kan ni nak. Aman je. Ini kan ni nak.